warri amantaa kamuu ka amantaa inni keessa dhaabbatee bakka bu'uu fakkaatee arrabse sunilleen dabarsee kennuu qaba yoo namuma taate. Amantaa kamuu kitaaba kamuu warri amantaa adda addaas keessa jirtan na dhaggeeffataa jirta yoo jiraattan kitaaba amantaa keessanii keessaa baafata yookiin iddoo kamtu qabxii kamtu qabiyyee keessa bakka kamtu amantaa namaa tuqa akka jedhu jira. Amantaa ofiitu irra ejjechuu amantaa ofiitu maqaa balleessuu keessaa tokko amantaa namaa tuqu. Amantaa ofiitu amantaan ati ittiin hoogganamtu amantaa kabaja namaa hin qabne amantaa nama xiqqeessu amantaa mirga namaa irratti harkaanfatu amantaa jireenya namaa dhoogu kabaja namaa xiqqeessu jechuutu sirraa hubatama gaafa amantaa namaa xiqqeessite. Gaafa kana immoo uummanni achi deebi'ee bishaan dambaliin akkuma si achi dhangala'u achi illee as dhangala'a. Tokko qabxii kana. Islaamni gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namoota gadhee xixiqqoo takka takkaan arrabsamtu warra majlisaa har'a Islaamni amaanaa furtuu amaanaa isaa fuudhee itti kennate ka bakka san taa'u jala seenee abukaatoowwan itti godhee no abukaatoo yoo qabnu ka abukaadoo malee abukaadoo qalatanii juusii godhanii dhuynu malee abukaatoo yoo qabnu abukaatoo rasuulaaf dhaabbatu abukaatoo diinii dhaabbatu qabnu abukaadoo qabnu ammoo abukaadoo fi abukaatoon gargaran beektan. Abukaatoon qindaa'ee dhaabbate bu'uurfamee barri kamuu numa fida gadheen numa dhufan dhabamu osoo kanallee xumurtee ka birootu boritti aana. Garuu hundaafuu qorichi qophaa'ee taa'uu qaba. Majlisni gubbarra federaalarraa qabe haga gandaatti nama amantaa xiqqeessu nama waan ummata islaamaa miliyoonotaan lakkaa'amu kan hamilee cabsu tuqu ijaan itti dhufu nafsiyyaa lubbuu isaa takkitti duniyaa gubbaa qabuun itti dhufu majlisni bara hunda ibsa baasuu fi xalayaa barreessuu fi xalayaa barreessinee jirra qoratamaa jira barbaadamaa jira haasawa hiikan qabne yeroo hedduu haasuun akkanaa biyya keenya keessatti aadaa ta'e barbaadamaa jira kanaafuu uummanni tasgabbiin nu haa dhageeffatu haga yoom dhageeffatu uummanni guyyaa qiyaamaa dhageeffata haga guyyaa qiyaamaa dhageeffata tasgabbiin haga yoomiiti dhugaadha tasgabbiin hin barbaachisa qabbaneessuun hin barbaachisa. Garuu naqarsi tokko qaama keessaa dafee yoo biqile daftee yoo qaama san keessaa naqarsa dhukkuba san hin muriin qaama hunda wal gaha booda akka itti fayyiftuun qabuun du'a. Musiibaa birootu dhalata. Tokko qabxiisan. Dadhabina hooggantoota nu fuuldura jiranirraa qabee uummanni islaamaallee ajandaa guyyaa takkaa guyyaa lama. Keessattuu uummanni keenya uummanni Oromoo ajandaa waa'ee siyaasaa hedduu nu galaa. Waa'een ajandaa nama dhuunfarraa haasa'uun hedduu nu galaa. Waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo nu gale ijoollee muraasa wahiitu nashiidaa dibbee fi muuziqaati walillaa qabde takka dhahatanii akkanatti dibbeetu mal rasuula fidaa qaba haganuma guyyaa lama sadii viidiyoo ittiin hojjetaa laayikii fi viyuu ittiin argata hunda jedhaan jiru hinjira haganuma ajandaa guyyaa lamaatti Nabi Muhammad illee ajandaa dhammate ajandaa guyyaa lamaatti Nabi Muhammad mira dabartaa. Waggarra akka ayyaana kabajuu deemtaate arraba xiqqeenya safuu akka ayyaanatti kabajuu barbaadde waggarra. Dhuguma ajandaa muuziqaa ajandaa taphataa wahii ajandaa nama dhuunfaa wahiitiin Nabi Muhammad wal gitaa haganuma Nabi Muhammad hin jaalattaate sallallahu alaihi wasallam. Gaafa gadaa waggaa 668 akka Imaam Ibn al-Kathir البداية والنهاية مجلد تربفة وكي مجلد كل أفراف فرته من رحمة الله عليه درس ابن تيمية ابن كثير ديكشنرين قدتش كتابني الدنيا كنا تقوى كتاب البداية والنهاية جلو كتاب سنقبتي قاف بري لبجها في سقل تمي سدسين تاتين تقوى أرقام تجري نمتجي عصاف النصراني جلمو أمنتا كريستان الرأي نبي محمد الربسي قدان كون قدا شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي الحنبلي رحمة الله عليه قدا إسا كيسا نمني وهي كريستانا نبي محمد تكيس رسولة كيسنان ابن تيمية قباتيك
شيخ دار الحديث قبتني ملمان من موتم ما دقني ولي ينو غافتن ينو غلفتن ابن تيمية رحمة الله عليه. ابن تيمية إنما عالم قد مني محمد أبو كيساي مجدد كتاب إبشاني أول الدنيا تنرقب يولي تجون في مجلد إبشان قالوا كتاب غركم تكبر رئيس ابن تيمية تكئ شيخ سا شيخ قبته إمام شيخ دار الحديث نمتج كريستانا نبي محمد تكيس كنا من موت ماتي ينو لكي غافتي أجمعان بربادا في داجر أمي نمتج مو بربادا مو إيقلام بقتي نمو أمنتا إسلاما كيس نمو يجلت بقتي قال نمو أمنتا إسلاما باديت غرا بادية بقتي نمتج بقتي بربادني ويتبهو قبجد أمي مرتائق نمتج أمنتا إسلاما ككريستان جلب بقتي سون كريستان تجي رسول ربي تكيس سوني ويتأني قبتي يامتش موتوماتي بجتش قدي بهو أمني ابن تيمية في قسم عالمة إمام دار الحديث كان وجين والقبتني وسكرر ديما جران نمتج كريستانا في نمتج إسلاما سون كان نبي محمد الربس سون قدي بهن أرجي ابن تيمية لما هد وجين جرا ابن تيمية وجين هد جرا تكتم أرجنين أمني نمتج مسلما سن نمتج مسلما سن الربس أمني أكملت نما نبي محمد تكيسه أفجلت تقبلني سقالين أجامان جرو سقالين جرا جزاكم الله خيرا نمتج أكم أرجن أمني قباتين نمتج الرب سنان نمتج أسقار قالي إسين هندك يسنجرين كمسلم تجاه نمتج كريستانا كانت على يدين دبين كوي بكا أكاس جدًا جرتي أمني قوتون قباتين أكا قورتي تيجي تاي جرى لجود أكادان تمني نمتج كريستان تشامي دمي ويتمسن ابن تيمية في إمام دار الحديث سنك موتمان كبي من هدات أول دربي على غير الأبين تومي نتوما من ابن تيمية فرحمة الله عليه نمتج لك أبني في دني نمتج لي دبي مركنيسي إيتي الرب سيتين جرا نيدو غونغوري ديفم سنغافة ديفم غافتو قفامتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إليه سين إسلام ما ويتين إسلام ما سيني حكمي علماء نغرين همانيت نم أمنتا برا يو نبي محمد الرب سيكن أمنو تهي ندي فما غرو نمني أمنتا إسلاما كيس جرو يو نبي محمد الرب سي نم أجي فما لن توبتي لأنه هيت يكون حق نبي محمد هيت نبي محمد حق نماتي هيت نما بيجمان ديسو قبا يو حق ربي تي ربي تو أرارا ما في قبامت مرتساني ديسنا كما قباني ربي التأمنين حق نما وانت هيت يكون حق نبي محمد وانت إيفي هندي فم بعد سني ابن تيمية اللي هداك السبع سني ابن تيمية سبب سن كتاب قدتش حقا وقياك يا مادو بفمو كتاب وائع إما نما نبي محمد الربسو إرتي مرتي أكمل دبروك أبا كجلو ورا إسلاما نجينا وادا وليغاليتا ورا ذمية ورا أصحاب ورا ذميات جو وأكسما ورا يهودا كريستانا من تدد أكسما مت إسلاما نما نبي محمد الربس إلى الجكمل لا لما كنجلو رجاء تقدمي تربى وانته أجك يستي بركنيسي كتاب قدجة تاتي تنرى كتاب تقوى الله فيه بريس كتاب بريس الصارم المسلول على شاتم الرسول رحمة الله عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم بحرة كان نمني اتتفو الأنبور السوبيتي نبي محمد أرجي كان نمني أسي لك أولدر بهرج أسوميتي نبي محمد قار كان جبتش قافان وراني جاب سوميتي سوچو سوميتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم تليلة كان نمني جتشتك ولمان طري سوميتي
urjii harcaasa jettee yoo asii dhakaa ol darbatti dhakaan sun gad deebi'ee mataa kee rukuta. Gaara jiigsa jettee yoo mataan itti buute mataa keetu baqaqa malee gaarri quban qabu. Nagaaf rahmani rabbii isaanirraa haa jiraatu. Awwaara kophee Nabi Muhammad namni hin geenye wayita rasuula rabbii deddeebi'ee tuqu. Wayita hamileen ummata islaamaa keessattuu gara naannoo keenyaa kuni homaa ittiin dhagahamne. Ajandama Feesbuukaa fi Tiktookii xiqqoo takka sehee bira dabru. Bar wayita taate akkanaa kana fidu rabbi. Si qormaatu jiraasit ofitti hin beeyne malee. Wayita janaabni ulfinni sharafni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuqamu silaaluu fi Nabi Muhammadin innaa kafaynaaka almustahzi'iin warra sitti baacu warra sitti qoosu nuti bakka kee abukaatoo taanee dhaabbannee jirra nam tokko sin tuqodhe rabbi Nabi Muhammadin. Homaa si gochuu hin danda'u jedhee. Warri sharafa qabu warri ulfina qabu warri gatii namaa beeku warrumaan amantaa biraatu kan Nabi Muhammadin faarsee kitaaba irratti barreesse saayintistoonni kumaatama. Deebi'aa dubbisaa warri Awurooppaa Nabi Muhammadin maal jedhe barnoota isaanii amala isaaniirraa maal haasa'an. George Bernard Shaw Nabi Muhammad irraa maal akka jedhe barreesse dubbisaa kitaaba isaa. Toomas Carlyle goota koo jedhee amantaa biraa ta'u wajjin Nabi Muhammadin goota koo jedhe. Deemaa kitaaba isaa dubbisaa. Abbaa kitaaba hooggantoota dhibban addunyaa irratti dhiibbaa fidan jedhee barreesse. Michael Hart Nabi Muhammad irraa maal akka jedhe deemaa dubbisaa. Bishaan adda addaa haayilaandiidhaan gurguramu gubbatti jecha Nabi Muhammad Awustiraaliyaa keessa jiru osoo laga yaa'uu gubbaallee jiraattee bishaan hin qisaasin jedhanii barreessan. Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaa keessa jechoota Nabi Muhammad bakka adda addaatti ka barraa'e kumaataman jira. Kanumatu guballee warra biraa ulfinaa fi sharafa baay'ina hordoftoota isaanii addunyaa haguugaa jiru kana. Bareeduma amantaan islaamaa qabu kana. Amantaa ragaa guddicha ka ragaadhaan ilma namaa fuuldura dhaabbatu ka dhagaadhaan osoo hin taane ragaadhaan nama fuuldura dhaabbatu ka dullaan osoo hin taane daliilaan nama fuuldura dhaabbatu kanatu gubee kanatu hinaafsisee Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akka dhufaniitu kan godha. Warri Nabi Muhammadin xiqqeessu kun maal barbaadan? Tokkoffaa ergama duubaa qabaatuu danda'u. Ergamni kun immoo mallaqaa wal qabata takka aangoodhaa wal qabata. Wayita as bayanii Nabi Muhammadin tuqanii jecha fokkattuudhaan dubbatanii ummata islaamaa rifachiisan mindaa mallaqa kan argatan jiraachuu danda'u. Jirullee immoo akkasuma aangoodhi isaaniillee ka dabalamuuf jira. Tokkoffaa qabxiin isaanii kana. Lammaffaa nam tokko yoo dhabame yoo wallaalame yoo TikTokiin isaa guddatuu fi dhabe subscribe YouTube isaa guddatuu fi dhabe like Facebook isaa guddatuu fi dhabe ajandaa ta'uu barbaade dhufeetti Nabi Muhammadin tuqa. Yeroo ammaa namni beekamuuf nama beekama arrabsa. Namtichatu jedhe Ibn al-Jawziin kitaaba isaa al-Muntazam fi taarikil muluki wal umam mujallada 25 kitaabni sun. Kitaaba san keessatti namtichi A'raabiin baadiyyaa tokko ka'ee Makka dhaqee beeytii xawaafee wayita geessu bishaan zamzam kan namni hundi dhugu bishaan zamzam bishaan barakaa qabu san dhufee bakkuma namni marti keessa seenee dhugu uffata gadi baafatee fincaanuma itti qabee irra fincaa'e. Bishaan guddaa bishaan qulqulluu saditti fincaa'e. Wayitani fincaahu ummanni bakka hunda oriyaa dhufee namticha dhahee lafaan dhahe. Haga ajjeesuu gahan takka wayita gahan warri poolisaa kan naannoo haramaa keessa jiru fiigaa dhufanii qabanii lubbuu isaa baraaran. Achumaa fuudhanii wayita mana murtii dhiheessan abbaan murtii waan jedheen maaluma sammuutu si garagale moo iddoo silaa qulqulluutti zamzamatti maaliif fincooyte jennaan namtichi maal jedhe beektu awwaan biraatii fi mitoonni zamzama fincaahee fi nama zamzamatti fincaahee san jettee seenaan addunyaa haa dubbattu fedhe ajandaa barbaacha jedhe zamzamatti fincaahee jedhanii na haa dubbataniif jedhe seen dubbanni kaa kun nuyyuu dubbatu jirraami haganu barbaade jedhe bar waan gatii gadi buutuu waan xixiqqoo san dalagu isaa wajjin zamzamatti fincaahee zamzamatti fincaahee kun jedhanii taarika keessa adda haa ta'u fedhe. Warroonni dhabamtoonni wallaalamtoonni beekumsa wahiitii mul'achuu hin dandeenye ka hojii gaarii dalaganii mul'atuu hin dandeenye hojii dhoqqee laaqaniiti achi keessa mul'atan. Raacha fuutee yoo teessoo warqii gubbaa keesse ulfinni isaatii fi wanni isaa ta'u hafuurri inni barbaadu
بريديني بربادو بكتيسو ورقي سنيبتي وتالي روكي تسير كابو راج روكي لكيس سا روكي واول مكيف بكا روكي مالي سانتو نما بكا نجيسا بكا نبدي بكا ركو بكا نما تكيسو بكا مكانا ما نياتشو بكا نما سلبيسو نما قربسو هجي قد ايو دلقي مالي قراء إسا كن نكوف نجير warri keessi isaa shame baktaa'e warri keessi isaa raqaa gara raqaa harkisa harkifata maagneetii isa keessa jirutu gara sarkisa of laalamee dhaabbadhaa warri waa nama arrabsitan nama xiqqeessitan akka tiisisa taatan of laalaa dhaabbadhaa namni guddaan namni jabaan namni mataan isaa qulqulluu namni mataan isaa dalagu namni gatii maatii gatii maqaa isaa gatii amantaa isaa gatii taarika ofiitii bakka qabu tiisisa ta'ee madaa horan hundaraan dhaabbatu. namni ilma namaa kana keessa sammuu sadiitti qoodamti sammuun ilma namaatu sammuun takka sammuu ofirraa haasawaa ooltu jedhan sammuun gadi buutuun ta ofirraa haasawaa ooltu an akkas godhee an akkas hojjedhe yeroo hunda akka ra'ee fi hoolaan horiin waytaa foonatti onnaa ixee waan guyyaa marga guyyaa nyaataa oolee of keessa ol deebisee alaladha alala nyaatu hin beeytanii alala horiin halkan nyaataa bulu tokko ka sagalee yoo dhageessan nama modalage kana ol deebisee alaladha hojjira umrii isaa guutuu nama ofirraa haasawaa oolu sammuun gadi buutuun duutuun tamataan isii yoo ilaalte baatir law jette bar sammuu baatir law jette dhumuuf dhaamuuf bira geesse ofirraa alaladhaa oolti sammuun xiqqoon ofirraa haasawaa oolti jedhan sammuun xiqqoon bakka san dhaabadhaa of laalaa namni dubbiin tun xiqqa jeelte lammaffaa sammuun tasanirra xiqqoo ol siitu tan namarraa haasoftu jedhan nama jala deemtee tazawwaja zaydun wasaafara amruun ebaluu abdul qaadir fuudhe tolosaan garasiin bahe abdul jabbaar ganda san dhaqe ebaluu tokko akkas ta'e warra zambiila oduun beeytanii warra zambiila oduu homa namaa kana guufunaanii olii gadi hin deemu warra mataan isaa oduu namaatiin guutee garaan isaa buddeenaan guutee wanni addunyaa gubbatti hambisee deemu shintibeetii guutee dabruu qofa warra hojiin isaa mana sadi jidduutti umriin isaa dhume mana irraa nyaatu mana tokko mana irraa waan nyaatu waan itti nyaatu fudhatu mana hojii mana lammaffaa mana waan nyaatu seenu sadaffaa mana waan nyaatetti galabbatu mana sadan kana jidduu warra osoo naannahu dhumu warra beenzila ol ka'eefillee beenzila waan isan geenye tarii isan ga'u ta'a yuuroo kunnoo biyya Awustiraaliyaa yookiin biyya wahiitti dabalullee yookiin Ingilizii dabalullee isa tosii coggaarra Doktor Aydal Qarni maal jedhe namni gariin akka ispoonjiiti jedhe rakkoo duniyaa tana guutuu ofitti as harkisa ofitti as xuuxa rabbii ardii fuudhee miilatee jala kaahe fuutee mataa ofirran kaahin lola addunyaa kan hunda kan itti gubatusi utaaltee dhimma fayyaa keessa kabu'usi dhimma siyaasaa keessa kabu'usi dhimma biizinesaa keessa kabu'usi mana keessa ijoolleen beelaan dhumte ofii ta'etti kiisiin duwwaadha barattee barumsa mataan qabu hojjetee birrii kiisiin qabu hojjetatee seenaa bareedu uummata keessaan qabu hojii xixiqqoo qofa dalagu namarraa qofa soo haasa'u umriin isaa dhume kuni sammuu duutuu gadi buutuu mee warri koomentii jala deemtanii laayikii jala deemtanii sheerii jala deemtanii homa namaa haasaa ooltan mee bakka tana bu'aa of laalaa zambiila oduu ta'uu keessaniif ta'uu dhabu mee koomentiiwwan kumaatama barreessitee waggaa 5 waggaa 10 sooshaal miidiyaa kana gubbaa jirti maaluma argatte mindaa sii kafalame wahii argatte qaama si gabbate wahii argatte sadarkaa wahii kasii kenname paarlaamaa keessa teessoo wahii aangoo sii dabalame argatte nama xiqqeessuudhaan nama arrabsuudhaan homa ilmi nama argatu argatte yoo gadi bu'uu gadi du'uu gadi siquu seenaan isaa xuraahuu ta'e malee sammuun sadaffaan immoo sammuu beekumsarraa guddinarraa dagaaginarraa ilma namaa imimmaan irraa haqurraa haasoftu zulmii ilma namaa irraa kaasuu haasoftu wallaala dukkana sammuu namaa keessaa saaqurraa haasoftu kan dhaloota dabre irraa qabsiifattee dhaloota har'aatiif waa lafa keessee dhaloota boriitiif waa lafa keessee deemtu sammuu akkasiisan irraa haasoftu sammuun tun immoo xiqqoodha olmaan ooltanii ni argitan kanaaf namni nama arrabsu moofaadhallee doofaadhallee kanaaf waa'ee dhimma rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam wal qabatuun qabxii kana kaasee yeroo namni tokko dhufee rasuula rabbii xiqqeessu sallallahu alaihi wasallam wanti nurra jiru tokkoffaa arraba namni sun nabi muhammadiin arrabse fuutee olii gadiin naannahuu dhabu deddeebi'anii irra haasaanillee turan ulamaan hedduun arraba san fuutee raabsuun hin barbaachisu
wanti namni sun barbaadu dubbii isaa san olii gadiin fuute suuraa isaa olii gadiin deemte. Dhaabbanni tokko warri mana murtii warri waan kana irratti hojjetu qofti yoo dalage gahaadha. Nuti yeroo waan akkanaa dhufe arrabsu isaa dhageenyeemi wanni nurra jiru tokkoffaa sagalee taane dirqamatti warri ummata fuuldura jiru nama sangara seeraa akka dhiheessu dhiibbaa irra godhu. Lammaffaa yoo namni sun dhukatee kan badee yookiin ukkaamame tahe nama sangara jiruun eeruu kennanii baasu. Sadaffaan siiraa fi bareedinaa fi jamaala Nabi Muhammad seenaa isaanii hadiis isaanii akhlaaq isaanii babbareedaa walii raabsuudha facaasu. Carraa argame kanaan lafa arfaasaati yeroo qalbiin gara Nabi Muhammad deebitu kana waa'ee Nabi Muhammad addunyaa keessa raabsuudha. Shittoo isaanii afarsinee mana hunda keessa haa urgaahan duraan urgaahanii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi. Inni itti aanu kan afraffaa amaluma yeroo muraasaa qofa ajandaa qofa godhatu osoo hin taane uumamatti Nabi Muhammad nurraa mul'atuu qaban jecha keessatti gocha keessatti salaatarraa jabeessinee akhlaaqarraa bittaa gurgurtaa keessatti waan adeemsa jireenyaa jedhame hunda keessatti Nabi Muhammad nurraa calaqqisuu qaban. Ilmaan teenya siiraa isaaniitiin dheengine siiraa isaanii nyaachifne obaafne uffifne dhalootaa gadi baasu irratti xiyyeeffatu. Gaafuma ajandaa wahii dhufe fakkeeffannee girr jennee akka waan duraa waliin jirru wahii fakkeessuun laa. Nashiidaa dibbee fi muuziqaatiin guyyama takkaa lama ofirratti hiitee wajjin shubbisuun Nabi Muhammadiif sallallahu alaihi wasallam adabaa miti. Isaanii tumsuullee miti. Isaanii tumsuuf tokkoffaa Nabi Muhammadiin guutuu keetitti dhugoomsuudha. At-tasdiiqul kaamil. Guutuu guututti waan isaanirraa dhufe jecha nama tokkoo irra dursu dura fedhii lubbuu teetii dursuun dura jecha Nabi Muhammad ba'da jecha rabbiitii nambar waanitti fudhatu. Lammaffaa hadiisa isaanii irratti wayita hadiifni isaanii dubbatamu kama qaala Ibn al-Arabi ahkaamul Qur'aan kitaaba isaa keessatti waan jedhe Ibn al-Arabi barreeffamni jechoota rasuulaa akka sagalee isaaniiti jedhe. Kanaafuu wayita hadiifni isaanii dubbatamu sagalee ol kaasuu wacuu sirnaan dhageeffatuu dhabuun tuffii rasuula rabbiiti jedhe ulamaan islaamaa. Sharafuhu hayya mayyitan ka sharafihi hayya. Ulfinni isaanii gaafa isaan jiranii fi gaafa isaan duniyaarraa dabranillee waluma qixa jedhan. Kanaaf nama rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam jala deemee ulfinaa fi sharafa kabaja isaanii salawaatu rabbii wasalaamuhu alaihi qabamee nama seenaa isaaniitiin bareedee miidhagee qulqullaa'ee duniyaa tana gubbatti akka Ibnul Qayyim jedhee hawdii isaanii tan sunnaa isaanii dhuyne borillee ta'a akiraa hawdii isaanii ta bishaanii san dhuyne rabbi nu haa taasisu. Warri amantaa biraa ammoo wanni isinii dhaabnu hinaaffaa yookiin aarii yookiin lola yookiin jibbaansa qofaan hin haguugamina. Gaafii sirnaa waan dhugatti isin dhibe isin dhibullee baadhu. Islaamummaa waan namni gaafatu hunda deebisuuf qophii. Li'annahu amantiin dhugaa takkittiin duniyaa tana gubbaa jirtu islaama qofa. Kana warri qeessotaa gurguddaan ni beekullee. Kitaabni duniyaa gubbaa jiru kitaabni haqaa. Kitaaba har'a riikardii cabsee miliyoona 100 miliyoona 29 30 har'a laayibrariiwwan gurguddaa addunyaa keessa jiru hunda olitti kitaabni rabbi biraa dhufe warri qeessotaallee ni beeku. Warri paastarootallee ni beeku. Warri amantaa hoogganan kamuu ni beeku Qur'aanni kalaama rabbii ta'u. Waan gonkuma ittiin mormuu hin dandeenye kijibsiisuu hin dandeenye miliyoonaa biliyoona lafa jira. Gaafii lubbuun teefeete kallattii kamiin balbalaa fi maskootii kamiin ardiin dhufte samiin dhufte islaamummaan deebii kamuu si deebisuuf qophii. Arraba qofaan hin dhufin. Arrabaan dhufuun of tuffachiisuuf kee kenna. Homaallee hin fidduu homaallee hin balleessitu homaallee waan ati dagootullee tokko hin jiru. Gaafii kamuu deebisuuf islaamummaan guutuu jira qophii jira. Namoota islaama keessa taa'anii hojii xixiqqoo waan islaama irraa bakka hin buune dalagan laaltee islaamummaa sarratti safarin jira kitaabni jira seenaa jira deebiin guutuu.
دنيا تنقبت أسبايا إفان إفتي قافتا أمن هو باتولي أمنتي والبري والفات قالتوما والفات جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.